Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaya walti deebini. An Abdullah Siraj. Barmoonni kenna har'aa kan irratti xiyyeeffatu barreeffama kutaa sadaffaadha. Kan dabre yookaan ammoo kan kanaan dura kan waliin ilaalle barreeffama kutaa lammaffaa qubee jajjabaa dheeraadhaan kan barraa'e yeroo ta'u san dura seerluga afaan Oromootii fi hiikaa jechoota afaan Oromoo wajjin ilaallee dabarfanne. Kan har'aatis barreeffamuma qalama gogaas qopheeffadhaa. Peepara takkaahuu luukii irratti barreessitan qopheeffadhaa. An yeroo 3 isinii dubbisa. Barreeffamni 1 hanga 7ti. Yoo iddoon naaf gahe hundumaa ni barreessa. Yoo iddoon naaf hin gahin akkuma ta'u waliin goona. So kallattimaan gama barreeffama kiyyaatitti isin haa deebisu. Yeroo 3 isinii dubbisaa ni barreessitu. Akkuma asirratti hubattan kana barreeffamni har'aa qubee laafaa dheeraadhaan kan isinii qophaa'e ta'a. Kanaan dura kan isiniif qopheesse takkaa'u kanan isin agarsiisaa ture qubee laafaa dheeraa tahee gabaabaadhaan short term takkaa'u ammoo waan paaraagiraaf hin guunne jecha tokkoon isinii lafa kaa'ee ture. Ka ammaa kan ammoo jecha dheeraadhaan lafa isinii kaa'e. Maaliifi akka keessa akka gaariitti fahamtan takkaa'u ammoo akka understand gootaniifin lafa isinii kaa'e. Ammaaf kallattiidhaan gama barreeffama kiyyaatitti isin haa deebisu. Qalama gogaa fi akkasuma qopheeffadhaa ni barreessitu. 1. Aalaa nyaataa ooleem. Aalaa nyaataa ooleem. Aalaa nyaataa ooleem. Aalaa jechuun agadaadha. Shankooda sin jedhama. Deemaa daakuu daakaa. Deemaa daakuu daakaa. Deemaa daakuu daakaa. Inni sadaffaan faantuu baasuuf deemuuyii. Faantuu baasuuf deemuuyii. Faantuu baasuuf deemuuyii. Faantuu baasuuf deemuuyii jedhama. Inni afraffaan gooroo guutuu laaluuf taa'am. Gooroo guutuu laaluuf taa'am. Gooroo guutuu laaluuf taa'am. Gooroo guutuu jechuun dachii Harargee keessatti argamtuudha. Harargee bahamu Harargee dhihaa akka taate hin beeku. Harargee keessatti argamti gooroon jechuudha. Haaduu doomaa dhiisaa kaayaa. Haaduu doomaa dhiisaa kaayaa. Haaduu doomaa dhiisaa kaayaa. Inni jahaffaan roobaa waamaa haa deemu. Roobaa waamaa haa deemu. Roobaa waamaa haa deemu. 7ffaan waadaa nyaateeraam. Waadaa nyaateeraam. Waadaa nyaateeraam. Nama waadaa nyaateen beeytan. Yoo na gaafattan maal namni biraa inni jiraan Abiyyima isiniin jedhaati. Maal waadaa Oromoo nama nyaatirraa himu akkam. So barreeffamni kiyya amma kana fakkaataa jechuudha. Kan ani asirratti isinii dubbise kana achirratti barreessitan jedheetiniin amana. Takkaahu ammoo abdadha. Kun hundi qubee dheeraadhaaniin lafa kaa'e. Qubeen wannaata illee tokkuma akkas keessa hin jira. So anamma asirratti isinii barreessaa barreeffama kiyyaa fi barreeffama keessan wal biratti ilaalaa. Yoo keessan keessaa qubee irraa hir'istan itti dabalaa bakka san irratti xiyyeeffadhaa. Kan biraa kan barreessitanis irraa hubachuu ni dandeettan. Ammaaf kallattiidhaan gama barreeffamaatitti isin haa ceesisu. Okay, kallattimaan gama barreeffamaatitti isin haa deebisu. 1ffaa aalaa nyaataa ooleem. Astee kanatti kunis jabaatee jira.
dheera I mean dheeratee jira dhiifama hin jabaanne asittis dheerate asittis dheerate asittis dheerate asittis dheerate. Okay, wanti kun ta'eef jechuudha. Yeroo barreeffama keessan barreessitan barreeffama bareedaa barreeffama afaan Oromoodhaa qulqulluu kan dheerachuu qabu akka dheeratutti haa isin irratti dalaydaniif kanaan lafa isinii kaahee malee qubeen dheeraan jabaatan keessa jiraachuu danda'a, gabaabaan jabaatan keessa jiraachuu danda'a. Kanan irratti xiyyeeffadhee barreeffamni keessan heera barreeffama takkaahuu sirna ulaagaa qubee afaan Oromoo haa guutuufi. Viidiyoo kiyya kadabre keessa deebi'atanii ilaalaa. Bifa kanaanis kan isinii dhiyaate jira. Garuu in short godheetiin isinii dhiyeesse jechuudha. Kanaaf haala nyaataa ooleem kan amma kan isinii wana jedhaa jiru barreeffama malee gaalee dheeraa gaalee jecha tishoo jecha gaafii qabu punctuation yookaan immoo sirna tuqaalee kan ittiin fayyadamnu keessa hin jiru jechuudha. Ammaaf barreeffama qofa isin agarsiisaa jira. Asirratti gaalee ta'uu danda'a. Dheeraa mallattoo gaafii mallattoo tuqaa waan akkasii qabaachuudha danda'a. Kanaaf ammoo keessa kana gadi isinii bu'aa hin jiru. So gama lammaffaatti isin haa deebisu. Deemaa daakuu daakaa dhiifama asii kanatti deemamaa jedhee deemaa asii kanatti kana ta'a. Walitti as kalaayaa jechuudha. Deemaa daakuu daakaa. Right, deemaa asii kanatti kana walitti dhufa jechuudha. Deemaa daakuu daakaa. Dheeraa asii kanattis dheeraa, sittis dheeraa, achittis dheeraa, achittis dheeraa, achittis dheeraa. Akka center. Sirriitti barreessite miti? I'm sure that. Deemaa daakuu daakaa. Sadaffaa kuni lammaffaadha. Faantuu baasuuf deemuuyii. Fakkeenyaaf amma oduu sirna tuqaalee kan keessa galu tahee asii kanatti mallattoo gaafiitu gara tureeyyuu kanaaf mallattoo gaafii kanatti wanna hin jennu. Let me say, leave it as this. Faantuu baasuuf deemuuyii. Asii kanatti irra butaan ni jira kana keessa bu'inaati. Kana kan itti jiru jechuudha. Asii kanattis dheeratee bakka kanattis jira, bakka kanattis jira, bakka kanattis jira, bakka kanattis jira, akkasanittis jira. Faantuu baasuuf deemuuyii. Yeroo barreeffama wahii barreessitee jetteetti barreeffama san keessatti bakki itti dheeressite hubachuu danda'uudha qabda. Bakki itti dheeressite hubachuu danda'uudha qabda. Okay. So inni kuni sadaffaadha jechuudha. Let me see number 4. Afraffaan kuni gooroo guutuu laaluuf taa'aam. Eenyudha? Beekamu kuni gaaleedha ciroo jechuudha. So asii kanatti bakka kana jira. Gooroo roo guutuu gooroo guutuu laaluuf taa'aam. Asitti mallattoon kuni hudha. Okay? So asii kana jira jechuudha. Taa'aam. Kana yeroo biraa itti dhufna jechuudha. Next time isa barannaa jechuudha. So ammaaf bifa kanaan kan isin qindaa'e kana irratti xiyyeeffannaa gootaniitiin hin barreeffama keessan kan barreessanii wal biratti ilaaluu dandeettan. Yeroo barreessitan yeroo an isinii dubbisu ka barreessitanii jechuudha. Press 1 godhaatiniin dhaabaa barreeffama akkasitti itti fufaatiniin barreeffadhaa jechuudha. Number 5. Haaduu doomaa dhiisaa kaayaa. Haaduu doomaa dhiisaa kaayaa. Haaduu doomaa dhiisaa kaayaa. Barreessitaniiti? Yeroo usam then kana fakkaata jechuudha. Let us number 6 kana ilaallu jahaffaa kana. Roobaa waamaa haa deemu. Roobaa waamaa haa deemu. Asii kanarra jira. Roobaa waamaa haa deemu. Roobaa waamaa haa deemu. Okay? Let us see number 7. Torbaffaa kana haa ilaallu. Maal jedha? Waadaa nyaateeraam. Waadaa nyaateeraam. As jira. Dheeraan asii kana jira. Daa nyaateeraam.
nyaateeraam kan jedhu kun waadaa nyaateeraa. Amma gaafa yoo asii maa kana biraa fuute mallattoo gaafii ta'a. Yoo maa kana biratti dhiifte kallattiidhaan ebaluu ta'uu agarsiisa. Yooma fakkeenyaaf kana akkanatti maa kana biraa fuune maal jedha seeti? Waadaa nyaateeraa question mark astee kanatti gaafiitu galaa jechuudha. Yoo ammoo gaafii kana dhiistee jidduudhaan keessa sirna tuqaalee yookaan ammoo tiyyuu sirna tuqaalee illee isinii galchaa jechuudha. Enjoy. Yoo akkanatti maa kana biratti dhiiftee waadaa nyaateeraam. Huizza eenyudha? Kallattiidhaan ebaluu jedheetiin sitti himaa jechuudha. Gaafa maa kana biratti dhiifteetiin jette ebaluu isaanii beekte jechuudha. Kanaaf ammoo inni isin hubachiisuudha barbaade just you have to understand that here kanatti jechuudha. Al lamas jiraachuu don't make confused with emmi tana wajjin jechuudha because emmi tana wanti iskeetteef eenyummaa isaas agarsiistii jechuudha. Barreeffamni kunillee ammoo tiyyuu akka understand sii ta'uu gootii jechuudha. So barreeffamni keenya har'aa kana irratti xiyyeeffata. Wanti irratti xiyyeeffate kunoo kanaa jechuudha. Okay? Hanga barreeffama barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaa subscribe, comment, share, like gochuus hin dagatina. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.